Abet nagaa siifaa ta'u wayii si gaafachuu dhufe. Rakkoon qabu na gaafadhu. Ishi si gaafadhu. Rakkoon qabu na gaafadhu. Baara dargaggummaa kiyyaa gadhiisitti jiraadhe. Ishi yommuun dargaggummaa kiyyaa fixadhe immoo yaada garaa kiyyaa geeddaradhe. Gaara waaqayyoottan deebi'a yoon jedhe hin taaree hin ta'u kaa hin taaree hin ta'u kaa. Maaliif? Cubbuun ishii utuu beekanii hojjetaan namaaf hin dhiifamtu kaa. Usoon ejjuu ishi usoonatu ishi utuu sobuu ishi utoonni ganamaa lolaasu mootummaa waaqayyootti galuun hin taaree hin ta'u kaa hin taaree hin ta'u kaa. Maaliif? Ejjituu hattuu sagaagaltuu maal hojjetti ree mootummaa waaqayyoo keessaa. Otoo sobee raajuu ishi osoo saaba hoo'isuudhaaf jedhee sobee itti raajuu ishi otoon saaba gammachiisuudhaaf jedhee sobee itti raajuu ishi osoo miseessan baay'ifadha jedhee nama haaraa dhufee kaasee sobee itti raajee sobee itti raaguu ishi mootummaa waaqayyootti galuun hin taaree hin ta'u kaa hin taaree hin ta'u kaa. Maaliif? Raajoonni sobduu mootummaa waaqayyootti kan galanii sitii ijaaniyyuu hin argaani. Isaaniif boolli gadi fagoo si'ool isaaniif qophaa'eera. Fixadhe bakka gaaffii kiyya. Fixadhe deebii quubsaa argadhe bakka fixadhe. Fixadhe gadi taa'e ani immoo faarfannaa tokko duwwaa si faarfadha. Gadi taa'e. Taa'u gadi taa'e. Si faarfadhu? Naa faarfadhu. Har'a duutee boru duutee maalitti beektaree? Yesuus har'a dhufee boru dhufee maalitti beektaree? Eega soo maaliif hin diriirfattee cubbuu kechaa teessaree? Eega soo maaliif zanaa jettee gadhiisitti jiraattaree?